Hayyee kabajamtoota maatii chaanalii yuutuubii kanaa har'ammoo kunuunsa gurguddoo 4 daa'imman keenyaaf gochuu qabnu kan jedhu irrattan qabxiilee 4 kaasaa. Haatiif abbaan kunuunsa gurguddoo 4 daa'ima isaaniif gochuu qaban kan jedhu mee barnoota baay'ee murteessaa ta'e kana akkanumaan gaditti waliin haa ilaallu. Kanneen arfan keessaa kan jalqabaa daa'imman akka balaa adda addaaf hin saaxilamneef eeguu yookaan akka balaa adda addaaf hin saaxilamne hir'isuu kan jedhudha. Kun immoo egaa karaalee adda addaadha. Akkuma beektan daa'imman waan isaan miidhuuf isaan fayyadu adda baasanii sirriitti hin beekanii. Kanaaf egaa yeroo kana immoo umurii ijoollummaatti akka daa'imman balaa adda addaaf hin saaxilamne kan eeguu qabu maatiidha. Isaan keessaa kan jalqabaa daa'imman hanga waggaa tokkootti bakka namni hin jirretti garaan ciibsuu dhiisuu. Hanga waggaa tokkootti garaan ciibsnee biraa deemuu hin qabnu jechuudha. Darbee darbee bira teenyee osoo ilaallu daqiiqaa muraasaaf garaan ciibsuun gaarii ta'ee haa ta'u malee bakka namni bira hin jirretti bakka namni taa'ee hin ilaalletti garaan ciibsnee biraa deemuu hin qabnu. Kun dhibee siids yookaan sudden infant death syndrome kan jedhamu fida waan ta'eef kana hambisuu qabna. Yeroo hundaa dugdaan ciisuu qabu jechuudha. Lammaffaan hanga waggaa 5tti karameellaas ta'ee wantoota nyaataman kan iji isaanii yookaan firiin isaanii nyaataman osoo hin daakin kennuu dhiisuu. Boqqolloo haa ta'uu, baaqelaa haa ta'uu, atara akkasumas karameellaa, loozocholonii wantoota iji isaanii nyaataman dawaallee yoo ta'e shirooppii ta'uu qaba malee kan liqimfamu ta'uu hin qabu. Wantoonni liqimfaman iji isaanii yookaan firiin isaanii daa'imman waggaa 5 gadiif kennamuu hin qabu. Sababni isaas egaa daa'imman osoo afaanitti baatanii kolfuu, osoo afaanitti baatanii jiranii asiif achi fiiguu taphatu. Kanaaf tasa ujummoo qilleensaa isaanii seenee akka isaan hin feeneef kana ittisuu qabna jechuudha. Garbiraan bakka bishaan ho'aa fi wanti nama gubu jirurraa fageessuu. Yeroo hedduu mana yaalaatti daa'imman bunaan, shaayiin, bishaan ho'ee jiruun yookaan kasala yookaan abidda mana keessa jiruun gubatanii mana yaalaa deemu. Kana immoo hanga danda'ame bakka wanti nama gubu yookaan daa'imman gubu jiru irraa fageessuu qabna. Garbiraan waliin rafuu dhiisuudha. Hanga danda'ametti daa'imman waliin rafuu dhiisuun daa'immaniif kophaatti siree hojjechiisuudha. Garbiraan immoo qoricha bakka daa'imni hin geenye kaa'uudha. Daa'imman waan argan hundumaa gara afaaniitti ergu. Kanaaf qoricha liqimfamanis haa ta'u qoricha shiraappii adda addaa bakka daa'imni gonkumaa hin keenye. Akkasumas qorichoota adda addaa fakkeenyaaf qoricha ramaa, qoricha hantuutaa, qoricha adda addaa bakka daa'imman hin geenye kaa'uu qabna. Qabxiin lammaffaan daa'imman harma hoosisuu kan jedhudha. Kan haadholiin hedduun akka waan salphaatti ilaalu. Haa ta'u malee daa'imni dhalatee hanga ji'a 6tti aannan harmaadhaa qofa soorachuu qaba. Aannan harmaadhaa aannan ta'ee daa'imman fayyaduun alatti soorata ta'ee bishaan ga'aa ta'e qaba. Bishaan dabalataan barbaachisu nyaata hunda of keessaa qaba. Akkasumas immoo yeroo hundaa ho'aadha. Yeroo hundaa qophaa'aadha. Halkan guyyaa hin jedhu. Yeroo hundaa qulqulluu kan ta'edha jechuudha. Akkasumas faayidaa inni soorataaf qabuun dabalata keemikaalota vaayirasii fi baakteeriyaa garaagaraa daa'imman irraa ittisan of keessaa qaba. Kanaaf daa'imman akka isaan infekshinii adda addaa hin godhanne garaa kaasaa, infekshinii gurraa, toonsilii dhibee adda addaa akka isaan hin godhanne ni gargaara. Akkasumas daa'imman aannan harmaadhaa sirriitti hodhan allerjii nyaataa, asmii, allerjii funyaanii, allerjii gogaa carraan godhachuu isaanii kanneen kaanirra gad bu'aadha. Kana malees daa'imni aannan harmasaa hodhee guddate tokko sammuun isaa kanneen kaanirra qaroomina kan qabudha yookaan aktiif kan ta'edha jechuudha. Kanaaf aannan harmaadhaa sirriitti hoosisuun baay'ee murteessaadha hanga ji'a 6tti. Sanaa boodas hanga waggaa 2tti ji'a 6tti nyaata dabalataa jalqabsiisnee hanga waggaa 2tti fuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabxiin sadaffaan daa'imman aduutti ho'isuudha. Daa'imman aduutti ho'isuu jechuun egaa akkuma beektan aannan harmaadhaa daa'immaniif waan hunda qaba. Kan inni ga'aa hin qabne vaayitaamin D'dha. Vaayitaamin D kana immoo daa'imman torbanitti guyyaa 3 hanga guyyaa 5 torbee lamaa booda ganama daqiiqaa 20 hanga 30tti daa'imman ifa aduutti baafnee akka isaan vaayitaamin D aannan keessaa hin argamne kana gogaa isaanii jalaa ifa aduu fayyadamanii akka isaan qopheessatan taasisuu qabna jechuudha. Vaayitaamin D faayidaa hedduu qaba. Jabina lafeef ni fayyada. Allerjii adda addaa qaamarraa ittisuuf waan hedduuf ni fayyada. Keessumaa lafeef jabina lafeef hedduu fayyada waan ta'eef daa'imman torban lamaa booda ganama daqiiqaa 20 hanga 30 osoo qaama isaaniitti waan dibiin osoo uffata qaama guutuun uffisiin
ifa aduutti baasnee ifa aduu ho'isuu qabna. Hanga isaan nyaata dabalataa jalqabanitti hanga ji'a ja'aatti jechuudha. Qabxiin biroon talaallii akka fudhatan taasisuudha. Kanas egaa bakka tokko tokkotti haadholiin ni dagatu. Talaalliin faayidaa hedduu qaba. Talaalliin yeroo irratti kennamu akka salphaatti ilaalamuu hin qabu. Dhibeewwan adda addaa daa'imman irraa ittisa tola kan kennamudha. Dhibeewwan kanneen akka hepatitis B, teetaanesii, dhibee TB, gifira, dhibeewwan hedduu daa'imman irraa ittisa. Dhibee sombaa, garaa kaasaa. Kanaaf osoo gatii tokko hin baasin daa'imman talaalchisnee dhibeewwan daa'imman huban irraa ittisnu jedha. Qabxiileen gurguddoon qabadhee jiru kana waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.